Misirroon lamaan misirroon lamaan baga geessanii misirroon lamaan baga geessanii. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan har'allee viidiyoo riyaakshina bareedaa isiniif qabadee dhufeetiin jira. Akkuma beekamu Saayidoo fi Ayyuu wal fuudhuuf guyyaa muraasa qofatu hafe jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu gaaruusa isaaniitiin wal qabatee saahiboon isaa Yaasuu Birraatii fi akkasumallee wabiin har'a mana suufaa keessatti argamu suufa cidhaa bitaa jiran jechuudha. Bifa ajaa'iba ta'een jechuudha. Bitaa jiranii qophaayaa jiran jechuudha. Kanaafuu akkuma beekamu viidiyoo amma dura isiniif waraabe irratti jechuudha haaluma isin argitanii jechuudha daawwattoota kiyya wabiin uffata Ayyuu walitti qabee gubaa ture jechuudha. Kennaa duraan waliif kennan illee gadi baasee gubaa ture jechuudha. Kanaafuu sanuma wal qabatee amma hoo akkamiin cidha isaanii irratti qophaa'aa jira kan jedhu illee mee bal'inaan waliin ilaalla. Akkasumallee wanni kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu illee hanga tokko waan irraa hubadhan illee isiniif hima jechuudha daawwattoota kiyya. Isinillee yaada keessa koomentii jalatti naaf qooduu hin dagatin. Akkasumallee namoonni chaanaala haaraa taatan subscribe godha mee ni ilaalla gaa suufni kun eenyurraa bareeda eenyurraa hin bareedne kan jedhuufi akkasumallee cidhi Saayidoo fi Ayyuu yoomi kan jedhullee viidiyoo kana keessaa hamma tokko ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Viidiyoo ilaallee walitti deebina. Waaw suufa uffataa jiranii. Yaasuu suufni irraan bareedu ittiin kennina. Yaasuu suufni irraan bareedu duraanin isinii hime. Arreefu ni mee miree kunoo Yaasuu suufni irraan bareedu bar. Xiqqoo mubee maa wayya malee. Kidoo ani man jenne Yaasuu suufa ittiin kenninaa suufni Yaasuu irraan bareedu bar. Suufni abbaa irraa bareedu qaba. Iftaan fagoo seete akkuma beekamu gaa daawwattoota keenya aruusni Saayidoo fi Ayyuu boru malee iftaan jechaa jiran jechuudha. Haala isaanirraa dhagaa jirta kanaan kun ijoolleen kun gaa saahiboota Saayidoo akkasumallee sirritti namoota Saayidootti dhiyaatan keessaa isaan tokko jechuudha. Akkuma beekamu yeroo baay'ee jechuudha. Ayyuu asosiisuun Mubaaraka Mubee asosiisuun Saayidoo asosiisuun kan beekamu Yaasuu Birraati jechuudha. Gurbaa kunoo mataa dhaabee dhaabbatoo kana kasoofni irraa bareedu ni kana. Asumaan gaa Yaasuu viidiyoo kiyyoo sibira gee akka muufanne dhugaa dubbatuuf baay'ee si dinqisiifadha. Kanumaaf anillee sitti qoosaa jira. Kanaaf Mega cidha isaanii irratti waan isin mul'iftanii numa jenna. Qoyaan ka jedhu amma suufa uffattanii xumurtanii iyyuu gaafa aruuzaa san yookaan gaafa gaa'ilaa sanii maal uffatuu deemtarree har'a uffattanii nutti argisiiftan gaafa aruuzaa san kam uffattanii dhuftarree mee hundaafuu viidiyoo ilaallee ni walitti deebina. Kuni suufaa miti gaa leezara malee. Wow, amazing dhugaa ajaa'iban siin jee. Sirraan bareedooti Yaasuu. Lafa kaayii firraa. Kun isiin hin mallee lafa kaayii. Yaasuun dhugubatti bar waan gadi banu malee waan cufuun agarree bar. Maal jechuu?
Suufiin Itoophiyaatti kuma 20 ta'e jedhanii dhaggeeffadhaa. Suufiin Itoophiyaatti kuma 20 seenee jedhan gaa daawwattoota kiyya haala isin dhageessan kanaan jechuudha kuma 20 seenee jedhan gaa suufiin jechuun kaa kun suufii olaanaa miti beekaa kaa suufiin olaanaan faana yeroo ammaa kana sadarkaa qabaa mitire yeroo ammaa kana yoo xiqqaate beekaa gaa kuma 50 faatu jira beekaa osoma keessa laalanii kan kuma 50 faatu jira jechuudha kan dhoosanii oddisiifatappaan kuma 50tu jira jechuudha ilmoon namaa suufii kuma 50 uffattee deemaa jirti jechuudha hubadhaa. Itoophiyaatti jireenya akkas ta'e jechuudha. Ajaa'iba! Amma oosheen dhufee gunu akkanatti dudda furee dhaabbata. Mee maal akka jedhu deemullee ni ilaalla jechuudha. Ooshee fi yaasuu biraa yoo wal bira gambeettan yeroo hundaa'u jechuudha. Isaan shira xaxanii warra shiraati. Ilaallamee hundaan waan isaan jedhanii itti fufaame. መጨረሻ 44 ነው 44 የሆነው 46 አይሆንም ይበዛባል 44 ወይ 40 ካለ ማን ግን ፈነደ Ocean fiiguu deemamu akkami viidiyoo isuma tolchee hubadhu. Suufii silaa guyyaa gaa'ilaa san uffatamu jechuudha. Har'a uffatanii nama argisiiftanii fittanii iyyuu guyyaa gaa'ilaa san maal akka uffatanii gadi baatan isinuma eenna jechuudha. Yaasoo ati immoo ashaatira fakkaata immoo dhiifattee jirtaayi guyyaa aruusaa san waan uffattee gadi baatu hambifattee jirta jechuudha. Wabii fi ooshen immoo kaayattanii guyyaa san waan isin uffatanii gadi baatan isinuma eegna jechuudha. Egaan daawwattoota kiyyaa akkuma beekamu kan viidiyoo gara jalqaba irratti isinitti hime Said dhibbaan dhibbatti akka gaa'ila godhatuuf deemu ifaan ifatti jechuudha mul'atee jira dubbatamellee jira jechuudha. Kanaafuu gaa rabbi isaaniif haa tolchu yaa wanti godhamu hin jiru. Rabbi gaa ijoollee waliif haa galchu baay'ee wal jaallatanii akkasumallee wabiin sababuma Sa'idoon ayyuu fuudhuuf deemu kanaan wal qabatee uffata isii gubaa ture jechuudha. Guyyaa kaleessaa baay'ee dallane uffata isiitii fi kennaa adda addaa kan duraa waan duraa walii godhan hundaa'u gadi diigee gubaa ture jechuudha. Har'a immoo aruuza isiitiif qophaayaa jira yaa jechuun ni jira nama tokko yoo jaalalallee dhabde wanni jechuun bakka guyyaa gammachuu nama sanii bira dhaabbatu waanuma jiru maybe sanumaaf jedheetti nanillee yaada malee waan biraa keessatti waan arginatti fakkaatu. Kanaafuu rabbi haa tolchuuf gaa Sa'idoo fi ayyuullee rabbi waliin isin haa tursiisu isiniin jenna jechuudha. Usuma waa hedduu jedhaa jirru usuma waa hedduu isiniin jedhaa jirru kunoo wal fuudhuuf deemti gaa ijoolleen meegaa namoonni isaaniif gammaddan gammachuu guddaa arguu teessanii akkasumallee namoonni fuudha Sa'idootti gadditan gaammoo barbaree ijatti naqadhaati qophaa'aati eeggadha. Barbaree ija keessa naqattanii achuma imimmaan isin qabuu didelle imimmaan gadi buuftan jechuudha ofirraayi. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon har'allee jalqabaa kaafnee kanan gammatti waliin ilaalaa turre kana jechuudha. Waa'illee irraa baratuu baattan akka itti bashannantan abdii qaba jechuudha. Akka gisee keessan ittiin dabarsitan abdii qaba jechuudha daawwattoota kiyya. Marree namoonni chaanala kana haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatin akkasumallee viidiyoo laayik godhaa yaada keessan komentii jalatti kaa'aa. Viidiyoon irraa goolabame viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaa ta'a.